namni shanuyyuu namni kudhaniyyuu yoo jara kana gargaaruu barbaade ni ga'a jedhee yaada akka mataa kootiitti jechuudha. Kanaafuu kana ammas immoo isiin wanta yookaan dubbachuu qabdu waan uummanni miidiyaa kun isiitti dallanes ta'ee irraas dubbataa tures ta'ee akkaataan isiin itti dubbattee fi akkaataan namni itti kahame waan garagara ta'eef isa kana waan dubbattu isiitu beekaa. Asumaanuyyuu an akkan hiriyaa ishee ta'etti illee namoonni isiitti mufattan musliimas ilaallatee ummata Oromoo guutuullee ilaallatee bakka kiyyaanillee dhiifaman isiin gaafadhaa obboleettii keenyaa fi ustaaza keenya Maamad Bayaanee gargaarree akka jarri wal bira gahanaa goonu fedhii rabbiitiin nutillee rabbii gaditti jara gargaarree bira hadhaabbannu jedha. Kana akkasii obboleewwan keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh muradheen jira maayikii gara nama biraa dabarsee jira itti fufaa. Galatoomii seenaa ulfaadhu abshir qaalii teenya laal jara keenya namni bara mana jaaru jaartii galfatuu dhiisii qabu ni haa sini galee rakkoo bara mana namni jaaru namni ni hoqqatallee gabbatallee ni hoqqatallee sini galee rakkoo mana nama jaaru gizee mana nama jaaru tuni nama mana jaaree beekutu beekaa isin hin beektan warri kaanin gargaaru waarree tan kun namni kun darasaa laafisif jalaan qabu nama diini sheekotii meeqa kan biyya teenyatti finnee mana itti kanninee waan dalaguunis pilaana itti baafnee meeqa qobsiisaa jira sii galee silaa sadarkaa santu isaan mala ture akka inni kitaaba qaraasuu jiruun haa ta'u garuu maal waan ta'eef waan jawtan achuma kaanneeti warri odo darasaan qoftinuu gargaarte manaa miti faafrikaatti dhaabdira dhaggeeffadhaan darasaan qoftinuu jechuudha darasaan garee keessa jirtu qofti garee adda addaa keessa jirtu qofti osoo gargaarte mana Maamad Bayaanee miti waa itti jaarte jechuudha namni bara mana jaaruu jaartini okay tata amma dubbii adii argannee jira la dubbii irraa ijoo argannee jira amma nuti kaayyoon teenya guddoon adda manni itti banamee fi sagantaan tun dhuftee fi booniyyaan waan balleessitetti hin gaabbine yaada ummataa kun akkanatti fudhate ummanni guutuun booniyyaa waan hin godhe bagan godhe normaal jetteedha bas akkamit jettee maaliif jetteedha gaafi nuti irra sagantaan teenya kana qofa beekaa kanammoo adeemsuma keessa finne sagantaan har'aa maaliif booniyyaan akkas jettee akkamitti namni waan dalagetti sheenoo oolee balleesseen hun jechuu dhiise akkas ja'a gaafii tana gaafii hawaasa bal'aati jechuudha intalti musliimaa takka intalti sammuu keessaa quraana soddomman qabdu takka nurrallee jabdu booniyyaan amma engaddaa asitti harkaana islaamaa harkaana isaanaa harkaana imaanaa waliin hoggaa haadhafaatti waliin teessee nu gaafattu waa meeqa akka isinuu laaltanii agartan jechuudha cimina ishiitiif jabina ishii sii galee sheexaanii namni dogoggorsiisaa innuu amantii keessa dhalate kanarra nurra qabdii jechuu beekaa akkasii fudhaa akkasitti takka arganne jettanii nama haadha abbaa ofii gane nama haadha abbaa ofii dhiisee an musliima an bani muhammadi isinii ta'e yaa ummata kiyya isin na fudhaa amantiin tiyya jalqabaa itti na cuuban sanii miti taanuma musliimaa tana ta dhugaa tanin gaafa itti dhaladhee san irratti kana karaan kun jee isinitti dhufe akkasitti qurxaan kun never ever an hin fudhan qurxaa kana hin fudhu akkataa qurxaa isin yaa'aa jirtan kun isin Maamad Bayaanee miti anaama maraataa kanallee kara biraa geessaa jirtanii jechuudha abbaan fedhanii balleessan nuti jaartii namaatu jaarsa jala jaarsa dhiiftee jaarsa nama biraa jala wal fudhatanii badan meeqa beenu waa hedduu beenasi sini galee jaalalachuu sini beenasi maal jaalala keessa akka jira kanaafuu tasgabbaawati warri gargaaruu barbaadan naaf hamzaa wal marannaa eessatti akka ta'u maal akka ta'u qabu itti sagantaas baafanna sun sagantaan achiin dhumatee jira amma sagantaan inni jirtu booniyyee maaliif jecha san jette akkamit jette ummataa maal ibsuu barbaaddi kana qofa kanarratti hamzaa waan jettoo qabaatte akkasuma namni dubbatii yoo jiraate anamma kanarratti wanni hin jiru namoonni dhufuu yoo dhufanii ogisuma isaan dhufanii ol deebisna wata karakkoon qabu gamanumaani kara gaafii teenya obboleetii teenya gaafanne beektaa isiilleen waan jechee jettetti gaabbitee hojummaan hundinuu eegetti gaabbe namni sheename tokko waan irraa waan dhedheeressanillee qabu amma isiin waan san hundaa'u itti gaabbeetiin jiraatti quubsaadha afaan isii irra deebineeti dhageenye hawaasa keenyallee bakka doongortetti akkana hubattaniif faallaa ta'ee dhiifama naa godhaa jettee isiin gara waan sila gargaarsa jennutti yeroo kaanii itti deebina asumaan amma gara isiidhaatti tarkaanfanna waan raasara teenye dubbii dheeressaa ol hin qabnu. Yeah.
Dumaashi teenya karaa kee deebinee jirra. Gaafiin keenya atuugaa walumaanoo quba qabnanii beektaasi. Waan kanarratti maalirra dhaabbatteeti waan kana jette? Maaliif jette? Maaltu si jechisiise? Akkamitti jette? Waan kana takka takkaan nu deebista inneeti si gaafanna suma. Bana dura. Ayyee, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ummata keenya galatoomaa bakka kanatti argamu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo warroonni asirra dhuftanii dubbataa jirtanillee guddaasaa galatoomaa jazaakumullahu khairan. Wanni isinitti immoo akkuma sagalee kiyya dheengaddaa waraabdan sanitti sagalee kiyya kanallee naaf waraaba. Okay. Itti aansuudhaanii balleessaa kiyyarrayyuu wanti isin dallansiise maayikii qabadhaa mina deddeebisa sagaleen eenyu biraay. Bahee deebi'u sagaleen deddeebisa. Qoy mee Hamza kana wanni godha. Hamza qoy. Bareedaa jira. Irraa qaba qo'ish. Okay, muutarran si godha. Mee ammoo dubbat maayikii qabadhaan teessuun maayikii qabadhaan san naa dachiifte. Toofi mee. Ay, boni jedhin. Okay, nah Amma sanuma. gocha kirraa laala amma bareedadha. Okay. Gocha kiyyarra jecha kiyyatu namoota hedduu takka natti muufachiiselleedha. Bakka nan eegneettiin jalaa argame. Bakka uummanni kun nan eegneettiin argame dhugaa dubbachuudhaaf. Ani uummata kiyya wallahi dhiifama isiniin jedha. Garuu immoo sababa maaliitirraan kaatee it's okay normal no kan jettisanii deebisii naan jedhanii jiranii warra asirratti argamanii. Sababbiin aan akkas jedheefi sagalee kiyya qofa waraabdanii sagalee Hamzaa Sheikh Jaabir dhiistanii jechuudha. Isatu warri gaafsan jirtanii yoo gaafsan immoo jiraachuu baattanii siniifaniin ibsaa jechuudha. Isatu akki jedhee gastii irra taa'ee abbaan mana booniyyeetii fi booniyyee waliin jiraachuu isaanii na shakkisiisaa torbee lamayyuu waliin jiraatanii ji'a lamayyuu waliin jiraatanii jedhe. Wanni sun dhugaa dubbachuudhaaf kun qadara rabbiiti. Namni guyyaa tokkoonis adda bahuu danda'a. Namni du'aanis adda bahuu danda'a. Jireenyaanis adda bahuu danda'a. Kun waan namni namaaf murteessu miti qadara rabbiiti. Ani abbaan manaa kiyya waliin yoo jiraanne ni jiraanna. Yoo rabbiin immoo waliin hin jiraattan jedhee akkanumatti qilleensumarraa nu gargar bahuu dandeenya. Kun hin beekamu jechuudha rabbitu beeka. Nama hedduutu wal argina jedhee osoo waliin argin dhabamatee jechuu wal dhabaa jechuudha. Tokkoffaa kana inni lammaffaa irratti immoo jedhee ani online irra turre yeroo online irratti deebi'u waan akkanaa kana laalee baay'ee tokko mataa kan koona qabachiisee mataa kan koona dhukkubee jedhe. So namni badii tokko yoo ani dalagee namni hundumtiyyuu gaafa online irratti deebi'ee badii kiyya san kaasee dubbachuu qaba. Namni hundumtuu badii kiyya saniif deebii kennuu qaba. Okay, wanni sun guyyaa lama guyyaa sadii dura dalagamee jira ta'ee jira. Garuu namni hundumtiyyuu badii ishiin dalagdee kanaaf deebii kennuu qaba, yaada kennuu qaba akkamitti jedhee yaada. Wallahi waan san tuna aarsee ani akkas jedheen malee wanni kun sirriidha yookaan immoo hin dogongorree jedhee ofirratti murteessee miti kan inni yeroo san dubbadhe. Uummata keenya wanni beekuu qabdanii namni ni dogongora. It is okay normal nomoo kan hin jedhe. Namni kamiyyuu bani Aadam hundi isaatiyyuu dogongora ni qaba. Dogongorri keenya dogongora garaagaraa haa ta'u malee dogongora ni qabna jechuudha. Kan dogongora hin qabne yookaan immoo kan hin dogongorre Rabbi qofaadha jechuudha. Maal ani malaayikaa miti. Ani nama jechuudha. Niggalee. Ergan nama ta'e immoo namni maaliif dogongora intalli kun maaliif dogongortii kanaan jettanii kuni maaliif dogongora jechuun hin danda'amu namni. Wanti nama dogongorsiisu waan hedduun jiraachuu danda'a. Saniif galee. Ammoo waan sana ani dirreetti hin baasne wanni sun privacyidha. Osoo ani addunyaa fuulduratti bahee waan akkanaa godhe itti amantee akkana gootee jettanii naalloo lullee dandeessan ani sinimaatii kiyya jechuudha. Wallahi yoo naalloo loltanillee sinimaatii kiyya waan fetanillee naan jettan jechuudha. Ani isinitti hin qabamu.
An obbolaa kiyyalleedha maatii kiyyalleedha isin. Garuu naan loluu keessaniifillee galatooma. Maaliif jennaan ofiin baree ofii kiyyatti deebi'aa jechuudha. Akkasi. Dammoo an dhiifama naaf godha. Yoo dhiifamni koo siniif ta'uu baatellee dhiisa. Garuu bakka na dhiisa ani haa jiraadhu. Itti aansuudhaan waa'ee kiyyaaf dhiifama sin gaafadhee jira. Wanni dhiifama caalee hin jiru. Dhiifama naa gochuu baan yoo diddanillee no problem rakkoon qabu. Suni sinii fi rabbi keessantu walitti hafa. Ani garuu dhiifama sin gaafadhee jira. Rabbi kiyyamoo kana dura dhiifama gaafadhee jechuudha. Ammallee dhiifama rabbi kiyya nin gaafadha. Nama ammoo gizee takkitti bakka dhiifama sin gaafadha irra deddeebi'ee dhiifama waggaa tokko guutuu sin gaafachaa hin jiraadhu. Irra deebiidhaan immoo waa'ee dhimma abbaa mana kiyya kanaa Oromoo wallahi anarrayyuu waa'een isaa hedduu takka na yaaddessa beektanii. Inni kuni barsiisaa diin islaamaati. Beektanii wallahi ani abbaa mana kiyyas ta'ee ta'us baatee namni diin barsiisu hedduu takka garaa kan kona nyaata jechuudha. Wallahi hedduu takka maaliif jennaan dhaloota boruutiif walaalummaa keessaa nu baasaa jira. Namni diin barsiisu lubbuu tantee tana si beeksisaa jira. Sii fi atii fi rabbiin akkamitti akka walitti dhuftan atii fi rabbiin akkamitti rabbii kan kee akka gabbaruu dandeessu si barsiisaa jira. Wallaalummaa keessaa kara beekumsaatti si oofaa jira. Beektee? Boru jechuudha addunyaa kanarratti namni afuun jiru. Yoo ati diin barattee yoo wallaalummaa san keessaa hin baane jiraachuun kan keetu faayidaa takka hin qabu. Jiraattees duutees jechuudha. Namni diiniin ala jiraatees du'ees faayidaa waa takka hin qabu garuu jechuudha. Wallahi namni alra arkaana islaamaa arkaana insaanaa waanuma takkarraa ka quba hin qabne garuu ustaaza kana gaafa gad deebistanii akka itti qoostanii xiqqaa guddaan keessan itti qoostanii itti taphattan kana saa inni Oromoodha bar. Oromoo dhiigni keessan tokko bar. Namoonni amantii biraa isa qeeqanillee dhiigni keessan tokko bar nama Oromoo nama afaan Oromoo dubbatu wallahi garaa sini nyaatu amma jechuudha. Osoo namni kun gadi ba'ee jechuudha wallahi osoo gadi ba'ee du'ee argame maraataa osuma maraatuu fajjeese jettuun malee namni osoo isa ajjeesellee wallahi maraataa osuma maraatuu fajjeese akkas ta'e jettuun malee gumaa isaallee hin barbaadaniif jechuudha. Haa jiraatu wallahi haa jiraatu. Akka hireen isa jiraachisetti haa jiraatu irraa gadi bu'a. Okay namni kun yeroo tokko dhufee miira hin taane isinitti dubbachuu danda'a. Yoo wanti inni dubbatu sun yoo siniif ta'uu baate dhiisaanii yoo siniif ta'e immoo yoo siniif danda'ame gorsaanii akka ofitti deebi'u taasisaanii yoo siniif hin danda'amne immoo dhiisaanii haa jiraatu akkuma fedhetti akkuma rabbiin isa jiraachisetti haa jiraatu. Tatteboni. Ani akkanan siniin jedha. Innaa dammoo yeroo hedduu dhugaa dubbachuudhaaf isiniin kun isarratti wallahi miinaa guddaa taphattanii wallahi yeroo hedduu jechuudha. Kunis hin dhufaa si gargaara jedhaan sunis hin dhufaa si gargaara jedhaan. Ana sumunii takka akkanaa gootan hin barbaadu. Wallahi sumunii cabduu takka jechuudha. Ani hin barbaadulleedha. Gargaarsa keessan ani hin barbaadulleedha. Akkana gargaartanillee hin barbaadu. Maaliif jennaan isuma gargaara obboleessa keessan gargaara. Isuma jechuudha. Isuma miidiyaarraa akkana ta'uu kana mee miidiyaarraa ol garii nu si gargaara nu bakka kan kee jirraan nuti si bira dhaabannaa jedhaaniti. Isuma qubsiisaame isuma kana qalbii isaa tasgabbeessaa wallahi. Ani waan inni ittiin galus waan inni minaamin jedhu isaan isinirraa waan takka illee hin barbaadu. Ani wanneen jedhu isumarraa dhaabadhaa jedha kan kiyyaaf immoo dhiifama sin gaafadhee jira. Wanti hafe yoo jiraate immoo ittiin deebi'aa siniin jedha baarakallaahu fiikum wajjizaakumullahu khairan waan dhaggeeffattaniif galatoomaa siniin jedha. Galatoome ulfaadhu booniyye gaabii takka si gaafachuu hin danda'a. Dhiifama naa godhe. Ayyee. Asumaan uummanni bal'aanii
ummanni musliimaa yoo dhugaan amantii walitti qabaatanii musliima taatan waan takka beekaa. Namni Yesuus qaadee hin milkaa'u jedhanii arrabsaa jiran biyyoota. Komantii ishii jalatti yaatanii isinii miti ummanni amantaan ishiin irraa dhufte jechuudha. Maal akka jaatti dhaaddataa jiran hin beekan jechuudha. Odoo waan feetillee balleessitee bakka sana dhaala. Waliin an akkatti irra jiduuf bakka tana isinii galee qoy Khadir sin galcha. Hamza mee fudhu mee harka Khadir asii yaadira naqee. Isinii galee bakka tana beekaati nama dhiisaa. Dhiifama yatte dogoggorama yatte irra deebi'ee isinii gaafadha takka takkatti beekaati. Akkamiin namni dhagaa dila kana mara darbaboo obboleeyyan kee namni boodu akkamitti deebi'ee isinii islaama. Gara yaanii Iyyasuus kaaddee milkoota. Iyyasuusitti gamtee milkoota. Kana Yesuus galeen ganama. Kana Yesuus tuqeen salphata. Kana Yesuus dhiiseen daradaa kullaa qaba. Kana Yesuus tuqe inuma uffanni irraa ajanii akkatti komantii jala hin dubbiftaniisi. Wallahi lazim wallahi komantii ta'ishii irratti dalage gollaalu suuraa kanaan nama beeku isin akkana godhatan kan kanaammoo maqaammoo musliima hundi keessan kanaafuu bakka tana akkasi beekaa bakka tana beekaa fi booniyyee Yoo. ati amma dhibbumaan dhibbatti jechin an jee suni sagaleen mana deddeebas irfoon harka qabda sagaleen Kadir maayikii qabadhu. No Kadir maayikii qabadhu. Keeti sagaleen Kan kooti shiniin banadha dhuka. okay hogganan dubbadhu hogganan si gaafadhu mutu gootaa dubbachuu barbaadde irraa kaafattashi Okay. okay Muutiin una qabamuu dideera. mutiin asii qabama si arga amma si qabeessa si arga Na qabamuu dideera. mutiin ta'uu didee jira amma yoo isaa godhee jira jara keenya taap godha mee sheer koppii taap godha sirriitti. Ibsa ati muutii godhuu dandeessu kasi? Naaf ta'uu didee wallaahi. Bayee deebi'u. Yaa bayi deebiitii. Wanni godhi ibsa isiin ergachuu dandeessu hogguu baate takka barreeffattu ati ol harkisi. Maaliif guutee jira gastii? Okay muutu gootee jirti imma. Okay. Amma muutu godhatte iyya. Jara keenya inni irra deebi'ee sirrii gaafadha laasirratti. Irra deebi'ee jechuudha. Hundi keessanuu deebitees ishii waan kana ibsitee jirti. Warra amma dhuftanis warri jala turtanis warri dhaggeeffatanis dhageessan. Wanni na jechisiise ani jaarsa kiyyaa wajji fadhu guyyaa lama buluu guyyaa sadii buluu akkamitti mataan itti ganna cabaa an guyyaa lama yoo bultee jaarsa keetii waliin ati biyya jiraattee ati galtee yoo jaarsa kee kanaa waliin baatii lama teesse an mataan hin gaggara galee dhaabbadhaa Hamzaan jaa jecha jiru santu na jechisiisedha yaadni ishii. Gaafa akkas jettu booniyyee it is normal no kuni waan godhamaa jiru waan haarawaa miti rakkoota kan qabu jechuutti feeteeti moo Hamzaadhaan maaliif cinqitaa jechuu barbaadeeti maaliif dila kana mara akkas jettaa jechuu barbaadeeti bakka tana sirriitti ibsi. Qo'imeen ergaa fi muuta ranka. Hamza ibsa akkasiin jedhe mataan gadi garagarte hin jenne gaafsan jalan ture jarri kun waliin hin jiraatanii jedhe tokkoffaa Ustaaz Hamzaan akkas jedhanii deebi'ee immoo inni maal jedhe Jiraatan mataan dhaabbataa jee barannaa achiin jiraanis numa dhaggeeffataa ture san kenna yoo isaan baatii lama jiraatan ammataan dhaabbadhaa jennaan ishiin durmaanuu laal mee mutura haadhaatteetuma dhuftee laal aaran jechuudha aaran dhuftee ibeessisa jecha san akka ishiin jecha kun ishii jechisiise. Booniyyee mutura haafadhume gaafii ishii dhiyeette mee akka haa uummataa ifa gootu. Maayikii yoo irraa banamuu dide buutee deebituu ni galchuun ibsa. Okay, buuseetiin deebisaa qora. Buusee deebisa.
Okay, ibsa waan Hamza san waan tangeesiin deebituu dubbadhu. Dubbadhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan hundi keessanuu. Waan obboleettiin teenya booniyyeen dumaashiin teenya dubbattee ka amma asitti walitti qabamneef akka ishiin dhiifama hawaasa gaafattuu fi malee waan sanirra deebinee akka dubbannuuf osoo hin ta'in akka isinillee dhiifama gootanii fi dubbiin tun hawaasa gurree hedduu seentee ajendaallee ta'aa jiranii argitanii kanumaaf dhufnee nuti asitti mana obboleessa keenya walitti qabamne. Hamzaan sababa inni waan san jeefillee gaafadheetiin ture aboo dumaashii teenyaan akkana jette isiilleen waan Hamzaa sanii tokkositti miira keessa nagalcheette maali rakkoon jee gaafadhe inni sababni dubbateef sababa booniyyeen gocha san yookaan dogoggora san raawwatteef osoo hin tahin sababa gartee Ustaaz Mahammad Bayaan yeroo adda addatti dhufee ajendaa ta'uutiin aboo Harargeen isin maaliif nama kana hin hidhanne yeroo hunda akka ustaazittis dubbiin kuni na ilaallata akka Harargummatti illee dubbiin tun sababa isaatiin Harargeen tuqamaa jirti akka gartee waa hedduttis dubbiin san waan nan qanneefin Booniyya waa barreessine. Hirriiba dhabne wanni hin jeef dhimma keessaniif hirriiba dhabne wanni hin jeef sababa Mahammad Bayaaniif malee sababa gartee ishiitii fi inni isiin dogoggoruu dandeessi. Amma booniyya wanni itti hubatte sababa dogoggoruu isii saniin sababa gartee viidiyoon gabbaateef saniif hirriiba dhabnee kajee itti fudhatte isiin. Inni immoo dhimma ustaazaati irratti. Ustaazni kuni maaliif akkana taha maaliif gartee ina dabanne kajuutu waan kana jechisiisee sababa isaatiin tuqamaa jirra. Barreeffamoota nama hedduu ogguun laalu Harargeen nama isaanii hin hidhatu namni hidhatu hin jiru akkanatti waa'ee hedduu nu kaasanii sababa kana ajendaa nama hedduu yeroo hedduu ni dubbadha ture dhimma isaanii kana wanni dhiiseefillee waanuma akkanaa kanaafi kanaafuu guyyaa san carraa harkadhee mubaarak naafeeree dubbadhu jennaaniin dubbadhe malee silaa dubbatu hin barbaadu kanaafuu amma hojiirran jira bakka tiyya bu'ii dhiifama naa je'iini yoo jechi kiyya san isa yaamu kute yeroo duraanaaf ibsaa fi Hamzaan mana kana ture Hamzaadhaan barbaadu kute hojiirran jira bakka tiyya bu'ii isiilleen dhiifama naa gaafadhu yoo natti mufatanii ani yoo isaan agartee qaceelanii ajendaa kana dhiisanii miidiyaarra gadi bu'anii lafatti waliin jiraatan ani gammachuu tiyyaa yoo gargaarsallee barbaachise akka ilma Oromootti gargaaruudhaaf qophiidha isiniin jechaa jira Ustaaz Hamzaanii. Akkan obboleeyyan kiyya inni wanni dubbateef dhimma biraatii fi miti waanuma gartee namni yeroo hedduu natti erganii monataayii jalatti gartee meeshin na godhanii yaamanii bakka hundatti Hamzaa koo laalii naan jaanii keessaan na barreessanii waa hedduu na godhanii kanaafuu waa'ee gocha isaa kana yeroo 2-3 irra deddeebi'ee hatta sheekotiilleen dawwalanii nama kana gartee gorsi naan jaanii kanumaan waan san na dubbisiisee jee jira isallee booniyyelleen akka inni dhiifama gaafate beekuu qabdi isiilleen akka hawaasa dhiifama gaafattu itti naayimi jee kana wanni jiru. Booniyya si harkisa ishee nime. Please asumaanuu adaraa rabbii jaati obboleeyyan keenya dhiifama gaafattee ibsa baaniin tokko. Wanni gaafatte karaa wanti gaafii akka mubaarak gaafachuufadha. Gargaarsi loltoonaa sababa maal akka addachite. Okay, sanis ni gaafata please ilmaan Oromoo. Silaawuu isin yoo rabbiin isin geetti sharaftanii rabbii jaati waa'ee dhimma isaanii ammaan booda please yoo dandeenye haa gargaarru jira kana. Ustaazni kunis nama keenya nama Oromooti. Ustaaza qofaa miti namni gartee miidiyaa irratti yoo gargaarsatees gargaarsi guuramaa fi jiru. Ustaazota 2-3-4 beeyna. Warra gartee walitti qabanii kaan fuusisanii kaan illee fuusisuuf deeman. Kanaaf isa qofarraan hin baane please yoo gargaaruun ta'e ni gargaara. Yookaan ammoo namni afaan gaarii nu sadaqaadha. Please rabbii isinuu meenqaa isin qabee obboleeyyan kiyya. Eega isaan dhiifama isin gaafatan dhufanii jechi isiilleen eega gartee isin mufachiise hunoo ulamaa teenya yaa Oromootiyya yaa gartee xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dhalaa keenya dhiifama eega isiniin jette dhiifamni oofiin tarabbiiti. Ramadaanitti as deemu jira. Kun hojii Ramadaana Sha'abaana keessa jira. Please nama kana if jibbisiiftanii yoo maraates wanni nu godhun jiru nama kana maraachinaadha jala hafa. Koomentiin gaggaariin isin barreessitaniifis
Koomenti hamaan isin barreessitaniifis wanni isa godhu waa hammeenyaa malee waan gaggaariin gaammaa namni jeen harkaan jiru. Nama kana miidhuu malee wanni fayyadu hin jiru. Asumaanuu hadaraa Oromummaa akka irraa dhaabbattan. Maqaa Oromummaatii fi maqaa gartee Islaamummaatiin maqaa Rabbiitiin isin gaafachuun barbaada. Galatoomaa. Galatoom ulfaadhu Khadir. Warra keessa jiru gaa yaadan kannanne Hamza carraa akkaniif. Sagaleen teenya ni jiraami? Ni jira. Hayyee bareedaadha. Waan bareedaa kaasee Khadir silaa dubbiin aragga eegaa turrellee Hamzaa bira dhaqee waan jiru hundaa'u gaafatee inninis Hamzaan eegaa bareedaa akkasiin nuuf fide. Waan hedduu nama gammachiisu isiilleen ol deebitee waan gaafii ati gaafatte seeraan si deddeebistee haala raawwattu. Gaafiin ani qabu Mubaarak carraasii kanneetiin jira. Wanni isaa sana akkamiin fashalaa jedheen gadda. Waan san gaddaa si qabattanii turtanii isin eegaa turre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii. God ibsa namoota biraa wajjinaan. Koi daqiiqaa tokko naaf hin nagar akka ta'e hin jiru. Booniyee maaliif ol hin deebine qoyme? Ibsa. Assalamu alaikum. Akkam jirtu? Hamza hunda keessan jirtu? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bakka ani booniyee waaween gaafadhaa jedhetan tureeshin hin jirtu. Okay, yoo dandeesse follow naaf deebisitii keessaan naaf barreessi booniyee. Lammada immoo just waan jettan hunda dhaggeeffadheen jira. I think waan kun akka asirra hin deddeemne yoo barbaadan jechuudha. Haasoonis akka hin guddanne ajandaan kun akka dhaamnu yoo feetanii booniyee harka jira. Isheetu dhaamsuu danda'a kana jechuudha akka dhalaattis isinittan hima. Waan jedhame hunda dhuftee gaafa deebii kennitu. Miidiyaa kanarraa yoo dandeesse akka obboleettiitti kan Linkii jira ibsa. Ni jira. Ifumaan mutu wala. No, bilbilan na dhufe. Yoo dandeesse akka obboleettiitti kan si gorsu booniyee miidiyaa irraa ammaan tana miidiyaa irraa qofqoosi bakka. Abbaa manaa kiyyanin jaaladha jettee jirta abbaa manaa kee ni feetaami abbaa manaa kee wajjin wal mari'adhu waa takka irratti deemiti wal gorfadhu asirratti miidiyaa irratti hin baay'atiin feesbuukis ta'ee kanas jedhee waanuma irratti hin baay'atiin bakka miidiyaa irraa of qusadhu ammaan tana ati miidiyaa irraa badus irra jira jechuudha yeroo fudhadhu boqonnaa fudhadhu miidiyaa irratti hin guddatiin takka lammada immoo namni waa jedheef hunda deebiin kenniin bakka deebiin kenniin badin ni jira dogongorri uumamee jira. Aye, sana sirreessuuf jettee badii biraa dalagaa jirta obboleettiiti. Sanaafu akka dhalaa Oromoos akka dhalaa Musliimas kan si gorfadhu asirraa of xiqqeessi. Miidiyaa irraa of balleessi. Baqaanas hin jedhu obboleettiiti. Miidiyaa irraa of balleessi. Du'aayii kee godhi. Salaata kee, quraana kee jabaadhu. Abbaa manaa kee wajji waliin mari'adhu. Dhiifama kan gaafachuu sirra jiru rabbii keetii fi abbaa manaa keeti. Yoo rabbiin keessiif dhiise, yoo abbaan manaan keessiif dhiise kan keenya hafaadha lafarra hafaa waan takka illee sin godhus sin dabalus sirraa hin hir'isus sanaafuu boonii yaani akka obboleettiin kan si gorsu dhimma kana dhaamsuuf miidiyaa irraa if balleessi obboleettitiyya bakka waggaa tokkos haa ta'u yeroo fudhadhuuti booda deebi'i kan siif caalu rabbiin gadi abbaa manaa kee kan dhugaa yoo ta'e jechuudha ani akka soorettiitti yoo na gaafatte itti amanummaa sin qabu dhugaa dubbachuuf garuu yoo jaalatte dhagahiitii abbaa manaa kee qofa saniin ala hafaadha miidiyaa irraa of xiqqeessi waan ta'eef hunda deemtee deebii ittiin kennin kanan sin jedhaa galatooma. Sorry, wallahi woma dubbatamuu qabu waan dhugaati kaati dubbattee fi karaan kotteessi. Gaamamu baan. Addeebi si dhagaa jira addeebi. Wallahi dhugaadha bara ani Hamza dhibbaan dhibbatti wanumtu kunu
akka sila ajandaan kun dabree suuta boodara lafaa kaane kara gargaarsa illee yaanuutiin walii gallenaaf mammabbaan qabee qooyammaa miti rabshaan kun haa qabbanaa'u oguu rabshaan kun qabbanaa'e qofa booda mammabbaan akkanaa waan akkanaatu jira waan ta'eef gargaaramuu qabannee ajandaa kaafannaa hagana hedduutti danda'an beekee mana mubaarakii rabshaa walirra dhaabbattee dhaggeeffadhu naafin oduman akkana jo'uun oduman dhaabbadhu jo'uuniti kaachireen mubaarakaa deebi'u kara sanatti deebina sooree qabadhu na jala kaasi sooree tiktok ishii jalaa gubate jara keenya foloo godhaa boorii jalleen deebitee jirti. Mama bansi erge khasi mutra. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. dabaree tunaa kan ta'e ibsa irraan baafanii karaarran jiraanis eerpoortii keessa hin jira dabaree naa kenne deebi'amaan deebisaa deebi'am sana mana gaafate dhugaadha ustaaz bayaaniin gadda dubbannee akka isaanii marii goonaa ustaaz marii goonee waan ummanni jedhee ummataan mari'annee waan godhamuu qabu goonaadhaan dhunneedha dhaggeeffadhu gargaarsaaf hin dhufne nu gaafa sana mariidhannee ummataa waliin goonaa jennee dhufne kana walii galee ustaaz kunoo gaafachuu dandeessa yeroo dhunu marii goone maal wayyan jedheen agargaarama nu amman jenneen maal wayya ummataa akkasi balaa kana hunda kan fidaa jiru waan kana yoo gargaarree walitti finne hin danda'amu jennaan akkuma argite ibsa bakka ummanni tole jedhee wanti hundi dhume biraa gallee beellama kennine erga beellama kennine